Ani Ali Birraa kana nan jaalladha. Ali Birraani na dura calqabe. Bara dargii namni baay'een Oromoon hiriyoonni keenya biyyaa ba'anii warri kaan gaaratti galanii qawwee fudhatanii anumaaf Ali Birraati kan Finfinnee keessatti hafe. Yeroo sana dargiin sooshaalizimii awaajaa maaloo waggaa dargiin sooshaalizimii awaajee Ali Birraan walaloo baase duukaa. Sooshaalizimii jechuun walqixxummaa sabaa mootummaa dafqaan bulaa saba bal'aatu dhaabaa sirba jedhu duukaa baase. Yeroo uummanni ijoolleen Oromoo inni kaan Ma'isoon galee inni kaan Ihappaa galee wal ajjeesuu calqabanii Ali Birraan maaltu addaan nu baase haati keenya takka maaltu addaan nu baase waliin galtanii gaafiin keenya isa kanaayi jedhee namatti lallabaa turedha. Yeroo dargiin ijoollee zamachaa jedhee baadiyyaatti ergee Ali Birraan tulluu gubbaan darbii allayyaarraa gori maasaa keessa bahii laga guddaa cehi atuuni arkitaa bututtuu uffataa mishingaa qotataa horii huhuqqataa qarreerra tiffataa yaa bartuu dammaqxu warraaqsisitti dhaamaa yaadadhu siin jedha saba cunqurfama. Ali Birraan beeytaa sagalee wardhaansooti. Ali Birraan Ali Birraadhaaf namatu walaloo katabaa inni jedhan kuni dhuguma waa tokko tokko inuma katabu garuu Ali Birraatu waan barbaadu beeka. Kanaaf waa tokko tokko Ali Birraa wajjin wanni katabnee jira. Kam faadha? Gammachuu katabee gammachuu goobana ji'aan jira waatiyyoon haadhaaf mar'ataa gammachuu maal dubbataa. Innis kan jedhu isuman amma dubbadhu kana waa'ee uumee walaabuu baatee ayyaanni Oromoo akkana gadaan Oromoo akkana jedhu kana waggaa dubbannu Aliin gammachuun maal dubbataan sanarraa dhufe.